Aceni Ashama kartor doftoota kiyya bakka irratti geessaa qabu chaanalii gammee lama faatiin dhufnee jira. Chaanalii kana gaa viidiyoo sadaffadha kuni. Chaanalii kana irratti hojjetee monetaayiz gochuuf tattaafachaa jira jechuudha. Saniif chaanalii kana irratti wantoota yeroo wal qabatan yoo post kanaan dura hojii weebsaayitii jalqabee ture siniin jedhe. Saniif hojii weebsaayitii irratti hojjedhu bifa viidiyootiinis asirratti siniif hojjedhu ture. Hojii beekisaa wantoota barumsa siniif ta'an addaa siniif qabadeetan dhufa jireen ture. Arras gaamessa yoo post irratti waan taara maaltu gadhiifame itti ilaaltaniitu cheekii godhaa siniin jechuu barbaada. Foundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa hojii boonsaa hojjechaa jira. Hojiilee hedduudha kan inni hojjetaa jiru. Harka qalleeyyii gargaaruudhaan, uummata rakkate gargaaruudhaan, namoota dhukkubsatan, uummata buqqaan hundumaa bira Foundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa qaqqabaatee jira. Hojii Hacaaluu Hundeessaa jalqabee dhiisee deemee haati warraa itti fuftee tura. Kan isheen hojii boonsaa hojii maqaa isaatiin hojii dhalootaaf fakkeenya ta'u kan isheen hojjetaa jirtu jechuudha. Godina Booranaa aanaa mi'ootti birrii miliyoona 10 hojii bishaan baasuu ifatti eegaleetu jira. Yoo yaa ammallee yoo yaa nageenyi badhaadha. Arma geettanii saanamni nagaa. Booranni hangafarraa jalqabna jechaa jirti. Faantuu dammise yookiin haati warraa goota keenya Hacaaluu Hundeessaa jechuudha. Duudhaalee artistii Hacaaluu Hundeessaa tokko kan ta'e saba ofiif birmachuu ture. Kan jedhan haati warraa artistii Hacaaluu aadde Faantuu Dammisee foundeeshinii hojiilee gaggaarii kana itti fufsiisaa jiran. Aadde Faantuu Dammisee aanaa mi'oo fuula bokkuu lubooma jedhamutti rakkoo bishaanii horsiisee bultoota keenya furuuf dhagaa bu'uuraa boolla bishaanii kaa'uun jalqabsiistee jirti jechuudha. Akka suuraa kana argitanitti viidiyoo isaaf siniin fida kunoo. Har'agaa Aceni darbullee qaamaan yaadaa fi waan hundaan keessa jira. Injiraatas jenereeshiniin isaa immoo waa hedduu gara fuulduraatti hojjetee yaada. Foundeeshinii Hacaaluutiin Hacaaluu Hundeessaatiin har'a Booranatti argamneerra. Booranni gaa hangafarraa kaana. Booranni hangafarraa eegalla jettee saniif gara fuulduraatti hojii hedduudha kan isee eeggataa jiru. Maaliif karoora isaanii waan guddaadha jechuudha. Foundeeshinii kana hundi keessan akka gargaartan abdii guddaan sirra qaba. Awwaardii illee jira maqaa Hacaaluu Hundeessaatiin. Hacaaluu Hundeessaa awwaardii jechuun arsootas badhaasuun gargaaruun hojii tola ooltummaa hedduu irratti dhagaa kan isaan bobba'anii jiranii. Saniif hundi keessan SMS'dhaan bira dhaabbachuun dirqama lammummaa keenyaa habaanu siin jechuu barbaada. Kaayyoo kana kan qabannee dhufnu kophaa keenya miti sinu cinaa jirtu. Uummanni keenya akka jirtu nu bira jira. Yoo waliin taane gaa waa hedduu dabarra miti ree. Waliin taane kaayyoo har'aasitti bu'uura keenya kana gaafa galmaan geenyu gammachuun koo guddaadha. Aceenis baay'eetti gammadee yaada. Egaa waaqni nuuf haa milkeessuun jedha. Kana fakkaata gaa viidiyoo OBN dhaqee waraabee yeroo san dhagaa bu'uuraa kaan jechuudha. Foundeeshiniitti karaa akkasiitiin kan hawaasa gargaaraa jiru yogguu ta'u isinis irratti hirmaachuudhaan foundeeshinii kana jajjabeessuun dirqama keessanii 7855 okeechuun SMS ergitaniiti kan isin foundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa gargaaruu dandeessan jechuudha. Waa'ee foundeeshinii kanaa yoo baruu barbaadde yookiin gargaaruu barbaadde yookiin marsariitii isaanii barbaadan immoo liinkii isaa diskiripshinii jedhan siniif kaa'aa sana marsariitii isaanii irra deemtanii information waa'ee foundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa guutummaa guutuutti irraa argachuu dandeessu jechuudha. Saniif haati manaa goota keenya Hacaaluu Hundeessaa hojii gootummaa hojii Hacaaluu madaaluu gocha ajaa'ibaati gocha dansaati kan isheen hojjechaa jirtu. Saniif bira dhaabbattaa abdii guddaan sirra qaba. Sayyoo poostigaa chaanaalii keessanii yookiin weebsaayitii keessanii odeeffannoo garaagaraa dhimma teekinooloojii irratti beeksisa hojii irratti ispoortii fayyaa waan haala yeroo irratti kan wal qabatee jiratti isiniif dhiyeessa jechuudha. Saniif sayyoopost.com itti yoo seerchi gootanii weebsaayitii irra bifa dubbisaatiin viidiyoodhaan irraa waawwachuun yookiin odeeffannoo adda addaa argachuu dandeessu jechuudha. Saniif chaanaalii kiyyaaf namoonni eegammaatti subscribe godhanii daawwachaa jirtan subscribe godhaa jechuun barbaada. Yaada qabaattanis koomentii barreessaa. Yeroo biraa viidiyoo gaggabaa akkasiitiin haga walitti deebi'utti nagaan tura.